Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jira alhamdulillah. Hadda barnoota guyyaa jahaffaatiin walitti dhufneerra jechuudha. Barnoota guyyaa jahaffaatiin muuziqii edit yookaan ammoo sagalee akkamitti edit gochuu dandeenya kan jedhu walumaan laallaa jalqaba irratti akkamitti sagalee akkamitti add gochuu dandeenya, akkamitti viidiyoo keenya irratti biitii akkamitti fayyadamuu dandeenya, biitii jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi isa sadaffaatiin ammoo sound effect akkamitti fayyadamna, itti aanetiin ammoo akkamitti sagalee keenya qulqulleessuu dandeenya yookaan ammoo reduce noise akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Kanaafuu na waliin turaa isiniin jedha. Jalqaba gara CapCut keenyaa seenuudhaan new video ka jedhu san si'aatti akkatti tuqneetiin video barbaannu tokko gara timeline keenya irratti galfanna jechuudha. Video barbaannu tokko haa filannu. Video jiran keessa video fakkeenya nuuf ta'u yookaan ammoo video gabaabduu tokko isinitti mul'isuuf filadha jechuudha. Kanneen keessaa fakkeenyaaf video amma argitan kana filadheera jechuudha. Video kana filadheera. Video kanas isinitti mul'isuuf maal godha? Video kana diqqoo gabaabfachuu waan qabuuf video kana diqqoo ni gabaabsa jechuudha. Ni gabaabsa. Video kana haala amma argitan kanaan egaa kanatti gabaabsee booda maal godha? Jalqaba irratti wanti laallu akkamitti sagalee tokko yookaan ammoo viidiyoo keenya irratti akkamitti sagalee tokko galchuu dandeenya kan jedhu laallaa jechuudha. Isa kanaan viidiyoo keenya egaa kanatti galfannee booda jalqaba irratti sagalee biraa galchuun waan ta'eef bakka mute jettu tana bakka mute jettu tana isii tana off gochuu qabdan yookaan ammoo balleessuu qabdan jechuudha. Isii kana balleessuuf maal gootanii mute jettu sana yeroo tuqxan mallattoo X kana isiniif fideetiin viidiyoo keessan sagalee irra jiru viidiyoo isaa viidiyoo timeline irra jiru hunduma sagalee isaa balleesseera jechuudha. Isa kanas beekuuf mute gogootanii booda mallattoo as biratti dhuftu tuni mallattoo soundii sun X irra jira jechuudha. Egaa kanatti sagalee viidiyoo keenya balleessinee booda maal goona? Gara jalatti deemna. Gara jalatti audio ka jedhu kana si'a takkatti tuqna jechuudha. Audio ka jedhu kana si'a takkatti hin tuqna. Achiin booda sound fi extract sound effect yookaan ammoo sound FX ka jedhu sadeen kanneen nu fida. Itti aanetiin ammoo record ka jedhu nu fida jechuudha. Wantoota meeqa nu fida? Extract nu fida, sound ka jedhu nu fida, sound FX yookaan ammoo sound effect nu fida, achiin booda record nu fida, achiin booda ka jiran hagas muduu nu barbaachisu waan ta'eef barnoota kana irratti yeroo biraa kolbatti ilaalla. Gara jalqabatti yoo deemnu extracting maaliif nu fayyada jennaan? Extracting video bilbila keenya keessatti audio jiru video jiru gara audiotitti jijjiirree fudhachuuf kan nu gargaarudha. Itti aanetiin ammoo sound keessa yoo seennu sound keenya keessatti jalqaba maal argina? Wanta akkamii argina jenneetiin yoo ilaallu wantoota afur gubbaratti argina. Sanniin keessaa mallattoo ibiddaa kanaa fi mallattoo faayilii akkasumas ammoo mallattoo tiktokii akkasumas mallattoo favorite yookaan ammoo mallattoo kaachuu nu mul'isa jechuudha. Kanneen keessaa mallattoon jalqabaa ibiddaa kun maal mul'isa jenneetiin yoo ilaallu CapCut keenya keessatti sagaleewwan CapCutiin akka fayyadamnu sagaleewwan nu kaa'e kanneen nutti mul'isa jechuudha. Sagaleewwan kanneen keessaa kan nutti tole barbaanneetiin mallattoo eda'uu kana irratti tuquudhaan fayyadamuu kan nu dandeessisudha. Itti aanetiin mallattoo faayiliidha jechuudha. Mallattoon faayilii kun maaliif nu fayyada jenneetiin yoo ilaallu mallattoo faayilii kana keessatti jalarraan wantoota lama argina. Extract fi device argina jechuudha. Extract keessatti akkuma qara isinitti meesanitti sagalee barbaadan tokko as keessaan seenuudhaan as keessaan jechuun extract from audio from video jedhu san yeroo tuqxan gara bilbila keessan keessa viidiyoowwan jiran isinitti mul'isa. Sanniin keessaa viidiyoo gara audio jijjiiruu barbaadan tokko filattaniitiin garasitti jijjiirattanii mallattoo eda'uu tana tuquudhaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Inni itti aanu dammoo maal inni jennaan? Deviceidha. Device keessatti maal arganna jenneetiin yoo ilaallu device keessatti sagaleewwan bilbila keenya keessatti namarraa fudhanne ta'uu danda'a.
sorry maal argannaa device keenya keessatti sagaleewwan namarraa fudhannee ta'uu danda'a, YouTube irraa buufnee ta'uu danda'a, namarraa fudhanneeti yookaan immoo Telegram irraa buufnee kanneen as keessatti arganna jechuudha. Kanneen keessaa filattaniitiin itti fayyadamuu kan dandeettanii jechuudha. Itti aaneetiin ammoo mallattoo TikTokidha jechuudha. Mallattoo TikTokii keessatti TikTokii keessan waliin connect gootaniitiin yookaan ammoo link gootaniitiin achiin booda sagaleewwan garagaraa favorite irraa yookaan TikTokii keessan as keessan argachuu kan isin dandeessisuudha. Itti aaneetiin ammoo mallattoo favorite yookaan ammoo kaachuudha. Mallattoo kaachuun kun as keessatti mallattoo ibiddaa san keessatti jalatti sagaleewwan jaallattan tokko mallattoo favorite kana tuqxaniitiin mallattoo favorite kana tuqxaniitiin yoo kaattan sagaleen sun as biratti isinii dhufa jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. haala kanaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu amma mallattoo faayilii san keessa seenneetiin device keenya keessa sagalee barbaannu tokko haa filannu mee namoonni bilbila keessan qofa fayyadamuudhaan sagaleewwan kanneen keessa sagalee kanneen keessa sagalee barbaannu tokko filachuu ni dandeenya jechuudha. As biratti sagalee lama nu jala ta'e haala amma argitan kanaan nu dhufeera jechuudha. As biratti sagalee viidiyoo keenya waliin fakkaanne sagalee biraa galchuu dandeenyeera jechuudha. Itti aaneetiin ammoo maal gochuu qabna akkamitti akka qulqulleessuu dandeenyu walumaan laala jechuudha. Akkamitti sagalee keenya bakka wantoonni garagaraa itti jiranitti haga ta'e nu qulqulleessuu danda'a. Malli biraallee hin jira. Isas isin mul'isa. Jalqaba garuu kaapkatii keenya keessan akkamitti sagalee keenya waca garagaraarraa yookaan ammoo sagalee qilleensaa kanneen akkamitti diqqoo hir'isuu akka dandeenyu walumaan yoo ilaallu jalqaba maal goona viidiyoo jedha audio jalarraan jiru kana si'ata akkatti yoo akkanatti tuqxanii jalarraan filannoowwan isinii dhufan keessaa reduce noise ka jedhu kana jalarraan reduce noise tajettu tana isiisan si'ata akkatti tuqxan jechuudha. Isiisan si'ata akkatti yeroo tuqxan isii tana on yoo gootan haala amma argitan kanaan isinii dhufa yookaan ammoo yoo ibsitan haga ta'e isinii jijjiiruu danda'a jechuudha. Inni biraa ammoo karaa kamiitiin argachuu dandeenya yoo jettan gara bilbila keessanii Google deemuudhaan Adobe Podcast jettaniiti haala amma argitan kanaan search gootanii jechuudha. Achiin booda ka tokkoffaa irratti isinii dhufu sanniin keessaa ka tokkoffaa irratti isinii dhufu kana isa kana si'ata akkatti hin tuqxan jechuudha. Eega tuqxanii booda akkanatti connectionii waan barbaaduuf haala amma argitan kana isinii dhufa. Anaaf ka akkanatti dhufe maaliif jennaan jalqaba Google emailii kiyyaan banadheera jechuudha. Saniif sign up waan gochuu qabdaniif emailii keessanii sign up eega gootanii booda haala amma argitan kana isinii fide jechuudha. Achiin booda eessa bira deemtanii jennaan isa jalqaba irratti isinii dhufu kana mallattoo kana keessa start noise ka jedhu kana si'ata akkatti tuqxan yoo tuqxan haala amma argitan kana isinii fida. Achiin booda mallattoo V2 jettu tana mallattoo V2 jettu tana biratti isii tana yeroo tuqxan V2 sana yeroo tuqxan V2 fi V1 isinii fida. V2 irra waan jiruuf V1 irra godhattanii V1 irra haala amma argitan kana eega godhattanii booda maal gootanii choose file ka jedhu san si'ata akkatti tuqxan jalarraan choose file yeroo jettan akkanatti isinii fida. Jalarraan wantoota kanneen eega isinii fidee booda wanta meeqa fide kaameeraa lamaa fi video and photo jedheeti isinii fideera. Sanniin keessaa video and photo ka jedhu san yeroo tuqxan haala amma argitan kanaan isinii fide jechuudha. Achiin booda gubbarraan filannoo nu audio waan barbaannuuf audio keenya qulqulleessuuf waan barbaannuuf maal goona audio ka jedhu san irratti eega tuqnee booda sagaleewwan bilbila keenya keessatti jiran nu fidaa jechuudha. Haala amma argitan kanaan achiin booda maal goona jalqaba irratti sagalee qulqulleessuu barbaannu tokko kanneen keessaa hin filanna. Sagalee tokko irratti galfanne eega sagalee san galfanne booda maal goona
akkuma amma argitan kanatti download yookaan ammoo qulqulleessaadha. Egaa qulqulleessee geessee booda jalarraan mallattoo downloadii nu fiduu danda'a yookaan ammoo mallattoon search godhattu tun yoo dhaabbatte irratti tuqneetiin download gochuu dandeenya jechuudha. Amma haa eegnu mee haga inni qulqulleessee sagalee sana hin seensi godheetiin nu fidutti haa eegnu. Amma haala amma argitan kanaan sagalee sana qulqulleessee waan geessuuf si'a takkatti eeriyaa kana tuqna jechuudha. Isa jidduu tuqna. Yoo tuqnu haala amma argitan kanaan nu fida. Achiin booda jalarraan download ka jedhu san yeroo tuqnu maal nu godha download start download jedheetiin nu fida. Download nu godha jechuudha. Mee haalaallu haala mee download nu godheera jechuudha. Gubbaratti yoo argaa jiraattan as biratti yoo argaa jiraattan download nu godhaara. Eshi amma download nu godheera open file nu jedheera download godhaneera jechuudha. Sagalee amma qulqulleessine kana akkamitti argachuu dandeenya yoo jenneetiin yaadnu jalqaba irratti maal goona sagalee qulqulleessine san koodii isaa yoo gara duubaa deebitaniitiin ilaaltan koodii isaan qaama sagalee kana qulqulleessine san argachuuf maal goona saawundii keessan hin seenna. Achiin booda mallattoo bilbila keenyarra keessa waan jiruuf mallattoo faayilii saniin tuqna. Achiin booda divaayisii keessan seenna 1749 jenneetiin barreessina. 1749 jenneetiin yoo barreessinu haala amma argitan kanaan nuuf fida jechuudha. Ka jalqabarraa 1749 jedhu sun sagalee hin qulqullaan. Itti aaneetiin kan lammaffaarra jiru ammoo 1749 hin seensi ka jedhu sun sagalee qulqullaa'e waan ta'eef isa san irratti pilaasii tuqneetiin haala amma argitan kanaan galchuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan sagalee qulqulleeffannee san kaapkatii keenya irratti galchuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu isin dandeessisaa jechuudha. Itti aaneetiin ammoo sound effectii akkamitti galchuu dandeenya kan jedhu walumaan haalaallu jechuudha. Sound effectii bakka barbaannu viidiyoo keenya irratti amma asitti galchuu yoo barbaanne fakkeenyaaf viidiyoo kana split haa goonutiin jidduu kana irratti sound effectii galchuu yoo barbaade maal godha haala amma argitan kanaan akkanatti fideetiin timelinatti jidduu jirtu san irratti eega akkanatti ol qixxeessee booda akkanatti dhaabuudhaan sound effect ka jedhu san si'a takkatti hin tuqxaa. Sound effectii wan jiran keessa haala amma argitan kanaan nuu fida. Achiin booda sound effectii barbaadu tokko search bar irra deemeetiin haala amma argitan kanaan search godhaa jechuudha. Kanneen keessaa amma akka tokko farra jiru san filadheera mallattoo pilaasiin tuqa haala amma argitan kanaan naa fideera jechuudha. Haala amma argitan kanaan sound effectii galchuu dandeera jechuudha. Sound effectiin viidiyoo keenya bareechisuuf wanta murteessaa waan ta'eef haala amma argitan kanaan galcheera. Sound effectii san waliin immoo sound effectii yeroo baay'ee viidiyoo transition irratti waan nu gargaaruuf mee viidiyoo kana irratti transitionii haa galchinu. Ka jidduu saniin tuqna achiin booda transitionii barbaannu tokko irratti galchuu ni dandeenya jechuudha. Haala amma argitan kanaan ce'umsa bareedaa nu qabaateera jechuudha. Ce'umsa bareedaa nu qabaateera viidiyoon keenya. Ce'umsa bareedaa akkana nu qabaateera. Maal fayyadamne sound effectii fi transitionii bareedaa waan fayyadamneef viidiyoo keenya haala amma argitan kanaan bareechisneerra jechuudha. Itti aaneetiin ammoo akkamitti viidiyoo keenya irratti akkamitti biitii fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Biitiin maaliif nu gargaara jennaan muuziqaa keenya keessatti bakka garaagaraa irratti viidiyoo biitii qabu hojjechuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf mee viidiyoo kana laalaa kulbatti viidiyoon kun maal fayyadame jenneetiin yoo yaadnu biitii fayyadameera. Biitii akkamii fayyadame bakka viidiyoon sun itti mummurame sanitti sagalee san dhageeffataatiin
biitii fayyadamuuf biitii fayyadamaatiin hojjetame jechuudha. Bakka biitii dub jedhu kanatti biitii irratti tuqaatiin achiin booda viidiyoo keenya kat godhaatiin hojjetaniira jechuudha. Kanas yoo fakkeenyaan laallu maal goonaa jalqaba gara kaapkatii keenyaan seenna sagalee biitii qabu tokko mee yookaan sarchaa goonu beats jennetiin sarchaa goonu. Beat beat hin jenne beats jenneti ammas keyboarditu na rakkisaara beat jennee mee sagalee biitii qabu argannutiin fakkeenya isin yaa ta'uuf mee beat 7 jedha beat sagalee biitii qabu fayyadamuuf biitii saawundii biitii qabu fayyadamnu akkanatti search godhanna. Ashi connectionidhaan fakkaataa nu jalaa turaara. Diqqoo nu jalaa turaara. Diqqoo nu jalaa turaara. Akkanatti eegaa inni nu haabusuti. Akkanatti haala amma argitan kanaan eegaa search godhannee booda sagaleewwan garaagaraa kaapkatii keessatti argachuu ni dandeenya. Kanas hubachuu qabdani. Sagaleen tokko nu bu'eera. Mee dhaggeeffannu. Kunis akkasuma biitiin qabu biitii keessaan nuuf fide malee sagalee biitii qabu miti. Akka tokkoof akkuma waan barbaanneef nuuf fakkaata. Dafeetiin connectionii nu godhisuu didaara. Ashi okay haa ta'utiin mee gara duubaa deebinuutiin asuma keessaan sagalee biitii qabu. Adda ashi viidiyoo kana kunu biitii waan qabuuf akkam goona biitii fayyadamuuf jalqaba viidiyoo keenya irratti akkanatti tuqneetiin jalarraan biit tajettu san nuu fiddi jalarraan yoo argaa jiraattan mallattoo biit jettu tana si'a takkatti sagalee qaraasantu dhufe haala amma argitan kanaan eegaa viidiyoo sagalee san jalarraan hin tuqna. Egaa tuqnee booda jalarraan biit tajettu san tuqneetiin viidiyoo san dhageeffataatiin yookaan sagalee san dhageeffataa bakka biitiin shuu jedhu kanatti akkamitti galchuu dandeenya dhageeffataa beat goonee egaa fayyadamnee booda viidiyoo keenya irratti dhufneetiin biitii sanniin bakka tuqaatti goone sanitti laalaatiin jalarraan laalaa maal goona viidiyoo keenya waliin egaa kanatti ol qixxeessinee booda viidiyoo keenya cut godhaatiin achiin booda viidiyoo keenyaa fi sagaleen sun akka waliin deemuun amma fakkeenyaaf biitii kanarratti bakka itti sanatti viidiyoo san zuumuun goona kanatti zuum achiin booda hin bu'aa asittis deebineetiin asittis maal gochuu dandeenya zuum. Kanaafuu mee biitii keenya waliin haa deemuuf haala amma argitan kanaan biitii fayyadamuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo amma isinitti mul'iseen jira chaanaalii keenya keessa isinii kenna isa deebitaniitiin waa'ee biitii laaluu dandeettanii jechuudha. Viidiyoo keenya kaadhaatiin waa'ee sound effectii fi soundii akkamitti akka galchuu dandeenyu ilaalleerra. Dabalataan ammoo waa'ee biitii ilaalleerra akkamitti viidiyoo keenya irratti sagalee qulqulleessuu akka dandeenyu ilaalleerra. Galatooma.